Hidhaa sanirraa haga isaan dandamatanitti hamma isa hamileen isaanii ijaarameetiin sochii keessa galuu danda'an hojjechuu eegalanitti deeggarsa barbaadu. Deeggarsa kan ammallee humnaan tokko taanee yaadaan waan kana keessatti warri as dhuftanii ilaaltan kunillee waan lafarra jiru akkuma jalqaba irratti kaase dubbiin gaafa dhagahanii fi jaallalan tokko miti. Nutu beeka hagam akka ulfaataa ta'e mana ijaaruu hagam akka ulfaatu namni kamiyyuu yaada. Hin hubata jedheetiin amana. Gaafa mana tokko ijaaranuu hagam akka nama rakkisuun beekan nama mana 2,000 ijaaruu miti. Hundi keenya iyyutti miidhamnee itti rakkannee ija namaa keessa ilaalee harka namaa ilaalleetiin wanta asitti argitan kun kan dhufu malee yookaan hiddii miti kan biqilu yookaan orroqoo miti lafa keessaa kan ol ba'u manni ijaaramee jiru kun itti faanyeeti itti rakkannee dargaggeessi keenya ija namaa keessa ilaalee harka namaa keessa ilaalee kadhatee bakka kanatti wanti kun mul'ate waan ta'eef ammallee waamichi koo waan ijaaraa jiru kun mana qofaa miti seenaa ijaaraa jirraa dhaloota ijaaraa jirraa nama buqqa'ee deebisnee gadi dhaabaa jirraa seenaa kana keessatti akka qooddattan waan ta'aa jiru kana keessatti waan asitti nu hojjenne kana fakkeenyummaa namni gara biraallee fakkeenyummaa kana fudhateetiin hojii kana fiixaan akka baasnu waamicha koo dabarsaa irra deddeebi'ee ammallee warra deeggarsa kana qindeessitanis biyya sanitti illee walitti nama ijaartanii nama yaadaa walitti fidanii tokko gootaniitiin deeggarsa maallaqaa kanas warri qindeessitanii waan kana qaamaanis dhuftanii akka laaltan warri haala mijeessitan kan as yeroo kana biratti argamtanis ta'ee biyya Kuwait irratti wanta kana keessatti hirmaachaa turtan hundumtuu tokkoon keessan maallaqa tokkoofis yoo ta'e galanni keenya guddaadha. Maallaqa tokkollee yoo kennitanii jiraattan kabajaan isiniif qabnu kabajaa Oromummaa guddaa akka ta'e isinii ibsuu barbaada. Kanaan olitti kennaan isin akka dhuunfaatti naa kennitanillee na qaqqabee jira. Jaalala isin naaf qabdaniifis kabajaa guddaa ulfina guddaa isin galchaa. Ulfaadhaa amaanaa natti kennitanii waan ta'eef ergaan sun haati takka mataa lamaan bakka kana dhuftee asitti ammoo deettee jirti. Wanti jiru waan jechaan ibsamu olitti gabaabumatti ani warra deeggarsa kana gootan warri gara fuulduraatti illee akka nu gargaartan uummata kana bira akka dhaabattan waamicha Oromummaa waamicha obboleeyyummaa hawwatiin bakka kanatti argitan kun tajaajilli hundi guutamee hin jiru. Tokko mana keessa deemtaniitis ilaaluu dandeessu waan isaan irraa hir'atu baay'eetu jira. Waan isaan irraa hir'atu san jireenya keenya irraa hir'isneet maallaqa qabnu irraa hir'isneeti guutuu fi qabna. Kanuma akka ergaatitti akka dhaamsa cimaatitti warri dhuftaniitiin ergaa kana qabatanii dhuftanillee ammallee kanaa oliititti isin irraa eeggatu. Ammallee kanaa oliititti sa'aatii hojii keessan irratti illee dabaltanii hojjechuu qabdu. Hojjetanii maallaqa dabalataa akka nu ergitanii amaanaa guddaa isinitti kennuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.